waaqayyo masitti dubbatee dubbachaa turte moo akkasumatti dubbachaa turte? Ani sakana nan gaafatin. Amo please naa deebisi maali naa deebisi waaqayyo sitti dubbate moo akkasumaan deebisaa turte yeroos? No sakana nan gaafatin. Maaliif sin gaafadhu ree amo kaleessa keessa turte waan ta'eef isa kana si gaafachuun qaba bar isarratti gaafachuun qabu mirga keeti isarra asii feeyyameera bar. Garuu kaleessa waaqayyo akkasiin jedha Yesuus Kiristoos akkasiin jedha yeroo jette dhuguma Yesuus irraa fuutee jechaa turte moo yaaduma garaa kee keessaa sammuu kee keessaa fuutee akkas nama jechaa turte amoonko? Anoo abbaanatti dubbachaa ture sin beeku. Garuu sitti dubbatameera? Sitti dubbatamee garuu? Tajaajilli Yesuus Kiristoos waaqa jennee tajaajilaa turre hunda akkan akka kiyyatti. Koy amoonko jeetraan deemiin garuu sitti dubbatameera? Abbaa dubbatte wallaalii garuu sitti dubbatamaa ture? Dubbatamaa ture. Maal jedha jechuun sagalee akkamii sitti dubbatame waaqayyo akkas jedhattee dubbatte moo miti yeroo dubbatamaa ture? Keessa nan galchin xuruu miti. Araa mooko dubbadhu lakki maal xuruu gaariidha. Nama kanaaf ifaa ta'u dubbadhu kaa biroo. Ati ergaa dubbatte? Dhiisi kaa waayii koo. Jechuun dubbattee ati dubbattee beektu? Waayii koo miti barsiitu kaleessa Yesuus Kiristoos akkasiin jedha siin guddisa siin mul'isa akkasiin si godha siin jedha akkas jedha jettee dubbachaa turte suni dhuguma Yesuus Kiristoos irraa ergaa sana dhageesse moo eenyurraa dhageesse dabarsaa turte dabaramoo? No kennaa kun amantoota waldaa kiristaanaa duukaa walitti na buusan immoo Protestaantii duukaa bara kamii walitti bu'uun barbaadu. Rakkoon qabu nuti dhugaa barbaannaa mooko dhugaa dubbadhu rakkoon qabu yoo sobeen jedhe jette okay. Yoo ammoo sirruma waaqayyo irraa dhaga'een dubbadhe jette rakkoon qabu bar kun walitti nama buusu. Ani si bu'aa biin itti gaafatamummaa sana si fudhata ammoo kaleessa waaqayyo sitti dubbatteeti waaqayyo akkasiin jedha jechaa turte moo sobdee akkas jechaa turte rakkoon qabu itti gaafatamummaa sana si fudhata. Kunoo nama dhibba meeqa irratti? Tajaajilliin kaleessa tajaajila gootummaan goototti sobadha. Akkas galatoomi biroo kanan barbaadeni dhiira haadha kee akkasitti amani. Namoota akka amoo kana sobaan tajaajilaa jirani har'allee sin goyoomsaa jirani mana amantaa kiristaanaa keessa ta'anirraa of eeggadhaa. Amantoonni kiristaanaa, amantoonni pirootestaantii namoota sobanii kaleessa alaa kanaan waaqayyo akkasiin jedha Amerikaan si ceesisa makiinaan sitti bita achiinan sigaa asiinan sigaa jedha raajota sobduu akka amoo kanarraa of eeggadhaa. Amoo ko thank you so much. Dhugaa jirtu naaf himuu kee jaalladheera dhugaa waaqa jiraata akkasii bakka deemte. Maaliifi namoonni akkasii namoota bifa hoolaa uffatanii keessi isaanii yeeyyii ta'e dhaloota amantoota pirootestaantii illee karaarraa jallisanii waan ta'eef namoonni akka kanaa yeroo nurraa irratanii baay'ee tokko gammanna nuti. Amoo jaalladheera yaada kee akeeka kee deemuu keessa. Waa akkas maashaallah. Maashaallah bicha. Dubbii xumurreerra bakka. Amma bakka taate dubbiin. Aboo baga deemte dhugaa. Baga deemte amooko. Anna wal argina mooshinan dhufa wal argina. Wal dubbisna. Maa inni akka jaa'ibaatti malee. Inshallah. Dhugaa wal dubbisna. Osoo kaleessa dhugaatiin tajaajilaa turteetta ta'e waaqayyo sitti dubbateera ta'e illee deebinsiin jedhaa yookiinis immoo inni si deebisan jedhaa har'a garuu yaa'u sobdee tajaajilaa waan turteef amooko waan deebitu natti hin fakkaatu gaan hin beeku malee. Yaa homaa sitti hin fakkaatin. Soba tajaajilees dhugaa tajaajilees hirmaattota guyyaa waggoota tajaajilaa ture hundumaa hirmaataa turan sana yoo gaafatte adda baafachuu dandeessa. Maal adda naa baasteen qaama sadaffaa qaama lammaffaa maaltu na deemse soban tajaajilaa ture jette dhugaa naa baate maal na fayyada kanarra. Atu dhugaa ishee himtee leenca haadha kee indee ani kanan barbaadamini nama dhugaa jaallatu maal lubbuu kee ta'in nama dhugaa jaallatu hin jaalladhaani bakka akkasitti nama dhugaa adda baasu. Har'ayyuu jiru namoonni akka kee bifa hoolaa uffatanii isaanii yeeyyii ta'e amantoota pirootestaantii karaarraa jallisaa jiran ani raajiidha jedhanii namoonni jallisaa jiran macaafni qulqulluus dubbateera. Raajonni sobduu ni dhalatu jedheera kunoo namoota akka kee kanatu karaarraa har'ayyuu nama kaachisaa jira amooko akka kanaatti dhugaa gaafa baatu amantoonni pirootestaantii illee asirraa raagaa ta'e ni argatu beektaa amoo siigalee raagaa guddaa argatu asirraa
Yaa qulqulleeffadhaa dhugaa. Sobaa jiru hundi isaanii sobaa jiru. Namni dhugaa dubbataa jiru jiru nam tokkoyyuu. Lakki namni dhugaa dubbatu jira. Namoota akka keetu jira malee darbee malee namni dhugaa dubbatu. Namumti waaqarraa ragee dhugaa dubbata. Dhiisi amoo isa kanatti na dabamta dhiisi sitti hafu amoo. Ngoyyoomina namumti tokko. Si adabsiisa amoo. Dhiisi si adabsiisa an akka tadabamtu hin barbaadu. Isa dhugaa waaqa jiraataa dhiisi si adabsiisa. Sobduu jechuun seeratti nama adabsiisa. Sobduu jechuun isa akka kee ifa of baasedha malee namni dhugaatiin tajaajilu jira dhiisi biroo ani miidhamuu kee hin jaalladhu dhugaa. Ani namni miidhamuu hin jaalladhu. Jechi ammaa si adabsiisuu danda'a namni rikoordii godhata waan ta'eef akkati miidhamtu hin barbaadu. Kan kee dhugaa nuu baateef. Sitti hafu dhiisi. Waan hin si kabajuuf. Kanaafiyyuu waan akkasii beekuu qabdu. Amoon baga deeme maaliif jennaan sirrii miti as keessa tureera ta'e amantoota baay'ee balleessa. Sobaan tajaajilaa ture sobaan waaqayyo akkasiin jedha. Konkolaataa sitti bitaa Yesuus si ceesisaa si dabarsa jechaa ture waan ta'eef amma nu keessa ba'umsa gammachuu guddaadha nuuf. Waaqayyo ganaa calala namoota hedduu calalee keessaa baasa ingirdaadaa fi qamadii adda baasa waaqayyo. Ganaa qulqulleessa. Ingirdaadaaf qamadii adda baasa waaqayyo. Yaa dhugaa. Adda baasii maaloo adda baasii. Warra achi keessatti dhugaa isaaniitti miidhaman gara isa dhugaatti fida rabbiin adda baase. Achitti hambisa isheen fayyadnu hunda ishee. Faarfannaa eenyudha gaayis faarfannaan adda baasii jedhu tokko. Faarfannaa eenyudha. Hin dubbata bar macaafni qulqulluus. Namoonni bifa hoolaa uffatanii keessi isaanii yeeyyii ta'e baay'eetu jiradha. Raajonni sobduun ni ka'u jedha. Sinii galee. Kanaafuu raajiin dhugaan macaafa qulqulluudha dubbiin sagalee waaqayyo. Raajii warri dhugaa raajanis jiru. Amantii Pirootestaantii keessa akka ajaa'ibaatti jiru. Namoonni raajii dhugaa raajan. Garuu namoota godoo buufatanii namoota nama 200 nama 300 haala kanaa walitti qabanii akka amoo kana haasa'anii soba ta'uusaa adda baafachuu qabdu. Kunoo amoon keenya namni gaariin namni jaallatan namni qaaliin soba akka ta'e adda baasee himeera. Abshiri amoo kun dhokatiin kabiroo. Soba akka ta'e himeera raagaa baheera waan ta'eef dhugaa nama akkasii jaallannan. Siidhaama kenna. Dhaamsa tokkoon siidhaama. Dhaamsa tokkoon siidhaama. Otoon silaaman ta'in lafa kanarraa hin darbiin. Otoo dhugaa kana hin argin lafa kanarraa hin darbiin. Akka quraanaatti raajiin nabii Muhammadiiti as dhufu hundumtu raajii dhugaa akka hin taane quraanaatti. Biraazer ani dhageessa amantaa nama kamiyyuu nan kabaja. Siigalee garuu amantii koo akka lubbuu kootti hin jaalladha amantii namaas akkasuma nan kabaja. Ani kan hin waaqessu Yesuus Kiristoos isa anaaf jedhee du'e isa fannoo qaraaniyooti ba'e isa du'ee du'a moo'ee ka'e waaqessaan isadha waaqni koo. Natti dubbateera na keessa jira na waliin jira. Na wajjin jiraachuu isaas argeera qabatamaatti argeera akka keessoo baan tajaajilaan turre akka keessoo beeraajaan turre dhuguma Yesuus Kiristoos natti dubbatee beeka ana warri qoonqoo isaaniif jedhanii sobaa turan immoo Yihuudaa lammaffaadha waanta ta'eef homaa namatti hin fakkaatu sii galee kanaaf ana amma otoo dhugaatiin tajaajilaa turteetta ta'e amoo ko waa tokkoon sii dhaaman osoo dhugaadhaan tajaajilaa turteetta ta'e mi'aayina Yesuus Kiristoos dubbii sagalee waaqayyoo isa mi'aa ta'e sana hafuura qulqulluu isa dhugaa ta'e sana si keessa waan jiruuf deemtee mayyuu bakka biraa deemuu hin dandeessu. Garuu hafuurri qulqulluun ni dhugaan si keessa hin jiru. Hafuura biddeen nyaachuu fi hafuura birrii funaanuu hafuura ijoollee biyya arabaarraa birrii walitti laqqamuutu si keessa jira waan. Amoo ko dhiifama sin tuqee. Si arrabsu barbaade miti. Abshir. Ani naman saame illee hin qabu, naman hate illee hin qabu, naman burjaajessa illee hin qabu. Maalamoo waraqaan deddeebi'aa ture beekaa macallisne. Waldaan mulu wangeelii beekta miti, waldaan mulu wangeelii fayyaa fuutee waltajjiitti si baaftu. Akkatti si baaftuu fi akkatti waltajjiitti si geessitu beekta. Yoo tarii keessa guddatte ta'e. Waldaan mulu wangeelii keessa ittiin guddadhani sirriitti hin beeka seera isaa. Mi'eeffattee si ilaalteetu si baafti. Gaafa si baaftu akkatti si baaftu qabdi. Siim dhamdhamanii si mi'eeffatan.
Siin Goros gaafachuu barbaadde. damdamanii si meeffatanii si dabarsanii. Yookaan waldaa masarata kiristoosii Goros gaafadhu. Taanin jedhe amoo. Aha. Ani koo waa'ee kee nama gaafachuun irra hin jiraatu. Ani waa'ee Barsiin kaleessa tajaajila sana dhugaas haa ta'u sobas haa ta'u tajaajilli kaleessaa na ilaallatu si galeera. Garuu dhugaan tokkicha akka jiru dhugaan sunis rabbii tokko. Yesuus Kiristoos akka ta'e amanuu qabda yoomiyyuu taanaan dhugaan sun. Rabbii tokko qofa akka ta'e hin beekan. Dhugaan sun Yesuus Kiristoos akka ta'e amanuu qabda. Dhugaan sun rabbii tokkicha qofa. Rabbii tokkicha. Rabbii tokkicha qofaadha dhugaan sun. Kaleessa rabbi tokkichi sun si jalaa dhokate yeroo waaqessaa turte. Dhugaa na jalaa dhokatee ture sammuun koo dukkanaa'ee ture Akkamiin argatte amma? Amma immoo nan argadhe dhugaa wallaahi nan argadhe amma akka ajaa'ibaatti nan argadhe. Isuma dhugaa akkaataa fi karaa namni ibsuu hin dandeenye nan argadhe nama. Ayyee Yoo kaleessa rabbiin dhufee baggodhee si ibsee ifti kun siife malee immoo tasuma siifuu hin danda'u. amma akkamii achitti sitti dubbatee beekaa? Asitti dubbate sadhiisus asitti dubbatu sadhiisus nagaa qabdaa boqonnaa qabdaa gammachuu qabdaa gaafa baqqaa salaata kee salaattee gaafa soomana kee soommattee gaafa baqqaa wallahi laasi boqonnaa amma kanaan jedhamnetu sammuu kee keessatti si argama. Kaleessa nagaan turreeti yaamoo yeroo pirootestaantii keessa ture dhukkubsataa turte. Ayaan dhaladheeyyuu marfee waraannadheen beeku. Maaliif akkas jettare kaleessa yeroo pirootestaantii keessa turte nagaa arga qabaatte har'a maaliif nagaan argadheettare? Har'as immoo ittuyyuu nagaan argadhe beekta. Nagaa jechuun amantaan Islaamaa nagaa addunyaan kun argachuu hin dandeenye nagaa guddaa si badhaastii si kennitii boqonnaa guddaa si laatti. Kaleessa boqonnaa guddaan qabdu turteeti yeroo amantaa pirootestaantii keessa turte. Dhugaa dubbachuudhaa fi akkan Islaamummaa ani ammas hin jenne hin jedhu sila garuu akkan Islaamummaa kan nagaa guddaa si laatu hin jiru. Suma dhugaa sitti maal immoo. Kaleessa yeroo jilbeeffattee kadhachaa turte Yesuusiif sagadaa turte boqonnaan si keessan turre gammachuun si keessan turre amoo. Akka Islaamummaatti kan boqonnaaf gammachuu si laatu tasumaayyuu hin jiru. Amma waa tokko si gaafadhaan.